daawwattoota keenya gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma egaa lammaa faanii guraandhala 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti hooggansa Muktaar galagalchanii ofii olitti ba'an. Oduu irrattis kan ba'e koreen giddu galeessaa OPDOdha hooggansa akka inni jijjiirrate. Koreen giddu galeessaa sana keessatti mo'ichi argame akka hooggansi jijjiirame jechuudha. Amma kun ta'ee utuu baay'ee hin turin 2018 akkuma seeneeni lammaan hooggansummaa kan paartiidhaa fuudhee Abiyyiif akka inni kennu taasifame. Utuu dubbannu dookumentii ta'ee oduu afaan garaagaraatiin kan ba'e ammas koree giddu galeessaatu aangoo sana fuudhee lammaa foormaalee jechuudha. Lammaarraa fuudhee Abiyyiif kennee kan jedhudha. Oduun immoo afaaniin yeroo hundumaa haasa'amu jaalalli isaanii irraa hafaa ta'ee walamanuun isaanii irraa hafaa ta'ee lammaan fuudhee Abiyyiif kennee aangoo kanaa kan jedhudha. Tokko isa tokko alaa sakana sirriidha sakana sirrii miti jedhaan jiru anam. Ati achi turte waan ta'eef keessa turte waan ta'eef wanti sun jijjiirraan hooggansaa sun bifti isaa maayinni lammaadhumatu barbaade akka jijjiiramni kun dhufe taasise moo jaarmiyaadhuma OPDO jedhutu karaa koree giddu galeessaa isaatiitiin kun akka raawwatamu taasifame moo gidduu kana waa jira hubannaan kee maanni taa'e? Gaafa sawwanni ture qabsoodha. Namni waan aangoo san hunda dhimma irraa qabu hin turre. Keessattuu amma wanni lammaa biraa argaa turre. Jechuun namni yooman du'aa yooman wareegamaa malee achii booda bariitee aangoon dhufee achirratti namni wal dhabaa ka jedhu namni baay'een yaada akkasiin qabu. Nus dabalatee jechuufi. Because waldiddaan wallolli gaafas ture baay'ee addaa ture. Warri kaan humna qawwee qabaa warri garanaa immoo humna uummataati. So wanni hamaa ture waan ta'eef yaadni akkasiin ture. Lammaffaa wanni suni otoo lammaan hin fedhinii wanni sun hin ta'u. Jechuun ati gaafa liqamanbarii paartii taatu keessattuu immoo moraal ootoriitii gaafa san lammaan qaburraa ka'ee waan lammaan hin fedhin koreen giddu galeessaa OPDO raawwachuu danda'a ka jedhu hin jiru. Kana qofa yoo doon ta'in miseensonni koree giddu galeessaa baay'een isaanii lammaadhaan parsanaalii nama kana hin amantaaye. Warqinaadhaan parsanaalii nama kana bakki qaban jira boru. Warri jedhanii gaafatan baay'eedha baay'ee. Ayi dubbiin taaktikaaliidha. Gaafa filannoo faatiitti deebisuu hin dandeenya. Amma muummicha ministeeraa ta'uu barbaanna waan ta'eef hojimaata paartii keessatti hojimaata addawaayii keessatti immoo namni miseensa paarlaamaan tahini muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u waan ta'eef lammaan miseensa caffeeti Abiyyi miseensa paarlaamaati jarri lamaan immoo tokkuma kanaafuu Abiyyi durataa addawaayii ta'uudhaaf durataa OPDO ta'utu irra jiraata. So sadarkaa sanitti wanni kun tolfamuu qabaa ka jedhu hayyamuma lammaati wanni kun waan ta'e malee waan amma koreen giddu galeessaa bakka lammaan hin taane lammaarra kana wayyaa jedhamee murtii koree giddu galeessatiin waan kennamee miti. Garuu achi dura wanni achi dura tolfame
jira. Wanni achi dura tolfame. An boodarra odeeffannoo arganne jechuudha. Argite gaafa dubbiin hammaataa dhufu warri TPLF transiishiniin smooth ta'e akka godhamu yaada dhiyeessuu jalqaban. Odeeffannoo jiruuni abbaa duulatiin ati Prime Ministerii ta'e jedhaniini han jedhu oduun jira. Kabajamoo abbaa duulaa immoo waan kana abiyyitti akkana jedhanii maal wayyaa jedheen inni waajjira paartii hooggana waan ta'eef. Wanni kun micciiramee akka malletti immoo lammaatti himu. Abbaan duulaa Geetachoo Asaffaa wajjin ta'eeti nurratti hojjechaa jira ka jedhamu. Inni odeeffannoo argate kenna. Jaarsi akkana jedhamee himu. Agartee yeroo uummanni naannoo Sumaaleetirraa buqqa'u, uummanni mileenaan buqqa'uu fi kumaatamaan ajjeefamu abbaan duulaa paarlaamaa dhaabee ture. Achii booda immoo tarsiimoo keenyaaf barbaachisaadha deebii jedhee nabi. Jaarsaan. Ajaja paartii waan ta'eef deebii waajjira paartii kaantu hooggana. Gaafa deebi'e abbaa duulaa irratti oolola hojjedhaa jedhanii waxaa gabaa hin abbaa duulaa jedhaa hojjedhaa jedhanii nu kennan waajjira paartii barreeffame. Wanni gaariin ani harki na dideen barreessini. Hin dubbannes waa nama. Namni baay'een itti seenee aleelee jira. Wanni sun maaliif ta'e? Abbaan duulaa miseensa paarlaamaati. So alternative inni akka hin taane imeejii daameeji godhee ofii kophaa dhiyaachuudhaaf kana godhame. Ammoo hariiroon abbaa duulatii fi lammaa hedduu tures sadarkaa sanitti boora'ee ture. Akka sanitti jechuudha. So akka kanaan wanni kun godhame malee fedhii koreetiin murtee koreetiin moral authority aangoo hamilee alaa keessa lammaan gaafas qabu. Namni lammaan ati waan kana lafa godhi nama biraatitti kenni jedhuun yoo inni hin fedhin hambiraan jiru. Isumatu akkaataan itti haasa'ame taaktiikaal waan ta'eef waan kana gufuun waan mudatu hin malu jedhamee ammoo akka ofiititti waan amanuuf nama kana waan kana dabarsee hojjumaan hojjannaa jedhee itti kenne malee wanni akka jedhamu sanii miti jechuudha. Akkaataa hojimaata OPDO'tti yeroo koreen giddu galeessaa walga'iisaa taa'atu warri walitti qabaan dura taa'aa fi itti aanaanii walitti qabaayyuu haa ta'ani malee akkuma qabsaa'aa tokkotti ilaalamuu waan jedhamutu jira. Kanaafi isaan walga'ii seenanii jennaan jarri kun lamaaniyyuu warruma walga'ii seene keessaa nama tokko ta'u malee aangoo olaantummaatiin miti jaala qabsoo jedhamu waan ta'eef kan jedhamutu jira. Yoon dogoggore na sirreessita keessa isaa hin beeku waan ta'eef. Kanaafi yaanni manni murteesse jarri sun barbaadanis dhiisanis hinuma raggaasifama kan jedhu ibsa kana yeroo milkeessaan miidiyaa tokko irratti kennu yoo dhageesseette ta'e koreen giddu galeessaa adeemsa amma wal xaxaa ta'e ati kaafteen warri aangaa walitti bu'an kun wanti garagaraa xaxamee koreen giddu galeessaa propoozaalii hojjetee dhiyeesseeraa kan jedhu dubbata milkeessaan yoo dhageesseette ta'e. Kanaafi tarii lammaanii yoonni deggeree ta'uu danda'a hin beeku garuu yoonni hin barbaanne gochuu hin danda'u koreen giddu galeessaa. Koreen giddu galeessaa OPDO gaafa Muktaarii fi Asteer jijjiiru
waan kana godhee jira. Waan akkasii koruma godhe kan. Maaliif waan kana godhuu danda'e yoo naan jette gaafa san Oromiyaa keessatti namni 1000 du'ee jira. Balaa gurguddaa deeme namni 1000 hidhamee jira, garafamee jira. So ammoo olaantummaadhaan aangoo an qabaachaa ture jira kana. Therefore namni jarri kun amma moraalii hin qaban jechuudha. Bu'aa bakka hin dandeechanii jennaan hin dandeenye jechuu dadhaban. Hin turre wanni sun. An amma miseensa koree hin turre haalli gaafa san ture lamaan miseensa koree giddu galeessaa ta'ee namni faallaa lamaa dhaabbachuu danda'u. Kan nama illee qabu. Ani hin beeku. Jechuun sadarkaa Itoophiyaatittu achi keessatti qofa otoo hin ta'in jechuufi. Ani amma yoo loojikiidhaan haasa'inaan jettee wanni lamaan hin fedhin ka koreen sun murteessuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu anatti. Wanni guddaan garuu wanni kun akkamitti ta'ee ka jedhu lamaan ifa godhuu hin danda'a. Anaan garuu yoo himinaan jettee ani waan lamaan hin fedhin guyyaa san waan lamaan hin fedhin. Jechuun biyyi guutuun miseensonni irra gadee hundi didee lakkii beekaa wal jijjiirree jedhee baay'ee ibsa kennee tasgabbeesse baay'ee lamaan namni didee namni morme baay'ee. Nu mataan keenya anamma bar dursitti mee ana jechuun isa jechuudha garaagarummaa hin qabnu naan jedhe baay'ee akka of amanutti amana lamaan. So sanirraa ka'ee achi keessatti gufuun akka mudanne waan tokko tokko hoo godhuun oolu godheera jechuun danda'u natti himne godhuun oolu jedheen tilmaa. Irra caalaa garuu dubbii kana namni sirriitti beekee gaafa wayii akkanatti akkana ta'ee jedhee dhugaa isaa nutti himuu danda'u lamaan. Dhugaadha. Kan dubbatee waan hundumaa qulqulleessuu danda'u isadha. Wanti nuyi dhimma kanarraa dhimmamnuu fi aangoon achumatti butamte jechuudha. Kana yeroos butamte waan deebite hin qabdu. Wanti Oromoo irratti hojjetames achumarraa wanta karaa isaa gadhiisee deemee waan natti fakkaatuufi kan inni kana kaase. Kanarraa yaada addaatu jira gaafa ta'e gaalammaan gaafa carraa argate himuu hin danda'a. Isiniin paartiin keessan isinitti meeraa yeroo sana ati gaa'u viidiyoo keessa turte waan ta'eef yeroo sana dhimma kanaaf goone jedhee paartiin isinitti meeraa gana? Taaktikal ነው wanni taaktikiidhaa fi tooftaa fi so amma achi keessa dhaqnee gufuun akka nu muudanne ajandaa adda addaa akka nutti hin kaafne durataa adda waayii ta'uu barbaanna achirraa immoo muummicha ministeeraa ta'uu barbaanna akka OPDOtitti so saniif immoo adeemsi smuuziin yoo Abiyyi durataa ta'e kalammaa heera mootummaa wajjinis waan wal qabatu rakkoon jira ka jedhu himamee jira wanni haasa'ames kanuma gaafa san keessa. Baay'ee gaarii. Yeroo sana akkuma atuu ergamma kaafte lammaanii gaaffiif deebii tokko kennee ture viidiyoon isaa hamma onaa jira namni yoo barbaade YouTube irraa achi deebi'ee ilaaluu danda'a. Gaaffiif deebii sana irratti lammaan yeroo dubbatu waan Abiyyitti qajeelfama kennaa jiru fakkaata malee waan uummataaf ibsa kennaa jiru hin fakkaatu. Innumtuu nama hubatee ilaaleef waan yaaddoo qabu fakkaata yeruma sana mataasayyuu. Lammaan gaafa carraa argate haa ibsu uummataaf kana gadi ba'ee nuyi hammana yoo haasofne hingaa. Gara hundeeffama biltsiginnaattiin si dabarsa taa'ee. Mee waa'ee hundeeffama biltsiginnaa adubbannu. Ati gaafa biltsiginnaan hundeeffamuu achi turte jechuun OPDOtu ture OPDO irraa ariitiidhaan gara ODP'tti jijjiirame amma immoo oodhumti sun iyyuu haftee gara biltsiginnaa waan jedhamutti hatattamaan akka darbu taasifame paartileen arfan warri turan sun baqanii eenyummaa isaanii balleessanii
walitti dabalamanii hatattamaanii bara 2019tti biltsiginnaa wanti jedhamu akka uumamu taasifame. Hubannaa kee yeroo siin si gaafadha. Ergasii ta'e booddee itti dhufna waan ta'eef. Hubannaa kee yeroo siitti hatattamaan akka kanatti OPDO irraa ODP itti dabarsuun waan tokko ta'e hubannaa kee sanatti himteetta. ODP dhuma kana immoo itti inni lafaan qabatin amma immoo fuudhanii balleessanii biltsiginnaa gochuun hubannaan ati yeroo sana qabdu maal ture? Amma hubannaan gaafa san qabnu fulbaana bara 2011 fulbaanumayis hawaasatti waltajjiin ta'amee ture ka Addawaay. Waltajjii kanarratti wanni walitti makamuu jedhamu kuni ka'ee jira. Ibsa keessa. Ammoo san duras yaa'ii Maqalee irraa jalqabee waggaa 8-9 waan akkanaatiif qorannoo irra turee jira wanni kun. Duraanuu walitti dhufuu waan jedhamu kun. Gaafa san namni dide OPDO fi BADN. Kaayoo waan sanii maal ture waliif fidanii waan hundumaa ofuma qabachuu ture ka TPLF. So waan san keessatti arganii didan. Boodarra garuu waan kun jijjiirama siyaasaan nu geggeessuu deemnu siyaasaa dimokiraatawaadha. Warri moggaatti dhiibamanis jiru isaanis as dabalamuu qabu. Wanni haasofnu yaanni nu qabnu yoo wal fakkaate bakka tokkotti dhufuun humna dabala malee rakkoon fidu. Wanni jedhu dhufe. Waan kana amma yoo laaltu politikaan identiitiidhaan ta'uu qaba moo politikaan interestiidhaan ta'uu qaba? Fedhiidhaan faayidaa ummataatiin ta'uu qaba? Akkamitti namni walitti dhufuu qaba? Ka jedhu kuni dhufee jira jechuudha. So yeroo sanitti amma akka naa galutti biltsiginnaan yoo ijaarame yaadama inni qabatee deemu sun immoo yaadama amma ida'amuu jedhan san honestly ani amma ammumayyuu wanni barreeffamee jiru sun wanni hanqina inuma qabaata akka yaada namaatitti. Garuu wanni barreeffame sun yoo dhuguma hin raawwatama biyya tana keessatti rakkina fide jedhee ani yaan. Rakkinni nu mudate raawwii isaati irratti malee akka yaada isaatitti miti. Maal inni wanni achi keessa jiru? Qajeeltoon isaa waa sadii. Ka takkaa hin cabsinu inni itti kakanne jechuudha. Tokko sabdaneessummaan. Sabdaneessummaa jechuun maal? Itoophiyaa keessa diyaaversiitii jira. Diyaaversiitiin sabummaa jira. Diyaaversiitiin amantaa jira. Diyaaversiitiin aadaa jira. Wanni kuni sirriitti kabajamuu qaba. Tokkummaa waan kanan kabajne tokkummaa ta'uu hin danda'u jedha. Sabdaneessummaan waan nuyi takkaan cabsinee. Lammaffaan bilisummaan. Bilisummaan kun maal? Namni waan heera mootummaa irratti barreeffame san mirgoota san hundumaa daangaa seeraa keessatti odoo namuu ittiin bu'iin qabaataa jedha. Sadaffaan ammoo kabaja lammiileeti. Lammiin kun xiqqaan jedhamu guddaan jedhamu kabaji namoomaa kabaji akka lammiitti isaa malu
isaa jecha waan hin goone hin qabnu lammii kana kabajuuf jedhe. Achi keessatti sagantaan siyaasaa jira dimokiraasii akkamii ijaarra ka jedhu. Sanuu konsensational dimokiraasii ijaarraa jedhe. Achi keessatti jaarmaya jajjabaa ijaarraa jedhe institutionalization. Waliigaltee biyyaalessaa immoo dhimmoota jajjabaa faayidaa biyyaati irratti national interest jedhamu kana irratti hin fiinnaa jedhe. Yoo ati ilaaltu kan hin jibbitu. Gama diinagdeetinis cabiinsi diinagdee maalirra cabee? Ammoo akkamitti fayyaa? Ka jedhu sirriitti lafa kaa'ama. Hawaasummaa keessatti barnoonni akkamiin fooyya'a? Fayyaan akkamiin fooyya'a? Hiyyummaan akkamiin maqa? Haqi kanaan dura jallate akkamitti deebi'ee qajeela? Ka jedhu kuni yoo laalte jechuun niwutiraali yoo laalte jechuudha. Wanni ati hamaadha jettee himattu hin jiru. Achi dhimma alaa gaafa fudhattu firooma ollaa keenyatti irraa jalqabna. Firooma ollaa keenyatti irraa jalqabna. Eertiraa wajjin araarri sun dhufee jira waan ati namuu itti gammade. Somaaliyaa wajjin hariiroon uumamaa ture baay'ee gaariidha. So Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti isteetii ankar taati. Namuu wajjinuu michooma qabaannaa kun immoo diinagdee keenyaafis waan baay'eedhaaf nu tola inni yaanne. Achi keessatti addunyaa wajjin hariiroon nu tolfannu intarastii biyyaa takkaan komproomaayizii hin goone jedha. Naashinaal intarastii takkaa komproomaayizii hin goone jedha. Diyaaspooraa wajjin akkatti hojjennu jedha. Waan bareechee lafa kaa'ee qaba. So achi keessatti ammoo waan silaa rakkoodha. Deemsa keenyaaf rakkoodha jedhee immoo furamuu qaba jedhee immoo wannoo jedhus lafa kaa'a. Fakkeenyaaf hanni qahii masmariidha jedha. Cabuu qabaa baduu qabaa jedha. Finxaalessa ta'anii gamaa gamatti argitee akka sabaaf sabii wal dhabu. Wanni godhamu akka amantiif amantii wal dhabu wanni godhamu waan balaaleffatamuu qabu waan boru rakkoon mudatuu malu ka jedhu. Keessattuu immoo ittiin bulinnaa waan jedhamu jira kan namni akkanumaan waanuma namni tokko jedhe sodaaf jala deemu. Wanni kunis waan madda mariidhaaf gufuudha. Waa salphisanii ilaaluun ida'amuudhaaf gufuudha. Jechuun waan ati lakkooftee ilaaltu oo sirriitti dubbistee wannoo jettee wanna sanirraa homaa rakkoon qabdu. So wanni kun Itoophiyaa keessatti yoo raawwatame Oromoo uummanni guddaan kuni hin miidhamu waanuma tolutti isa dhaqqabaa ka jedhu yaanne jechuudha gaafa sana. Kanarraa kaanet an akkasitti yaade warri immoo waan kana mormu rakkinni ture maali? Waan mormaniif waltajjii irratti nuun fiddu. Amma Dr. Lammaanis gaafa san wanna VOA irra dhageenye jirra. Informalii oduu deemu malee waltajjii irratti walgeenya irra kun kana sababa kanaaf faayidaa uummata keenya cabsaa. Sababa kanaaf boru rakkoo dhalaa ka jedhu fuulaa fuulatti hin fidne. Honestly speaking. Tokko rakkoon isa. Achi immoo wanni gadhiifame maalinni namichi gaafas looretii nageenyati. Wanni inni goggodhe hidhamaa gadhiisuu wal qabatee maaliif wal qabatee Eertiraa araarsuu wal qabatee maaliif wal qabatee yaa wanni nu laalaa turre waanuma gurguddaadha. Hoggaa laaltu jechuudha. So maqaan akka malee roobee fi then amma namoonni faallaa isaatu dubbatan kuni waan kana itti naafanii an jedhu immoo keessa dhufattu. Waan kun ta'innaayii jennee irra nuuf. Hoggas. So kanarraa kaanetti bilisiginnaa seen.
Baay'ee gaariidha taayee. Waa'ee lammaafaa hojii wal qabatee jiru booddeen sii kaasaa. Adeemsa biltsiginnaan ittiin hundeeffame yeroo sana kan beekamu keessaa tokko seerota biyya sanaayyuu homaatti lakkaa'uu dhiisuudha tokko. Fakkeenyaaf seerri hundeeffama paartilee kan gaafatu yaa'ii waliigalaa godhachuudha. Yaa'ii waliigalaa tuun godhamini kan biltsiginnaanii uumame. Kana gam tokkoon naa qabadhu. Gama kan biraadhaan namichumtuu Abiyyi mataansaa heera biyya sanaa bifa kabajuun dubbataan turre yeruma dhufee aangoo qabate irraa kaasee tokkoffaa naannoleen daangaan qabanii kan jedhu hin dubbate. Achii darbee pirezidaantonni hundumtuun jijjiiramuu jedhe. Kun faallaa heera biyya sanaati. Hundi isaayyuu muummichi ministiraayyuu eeyyama naannoleetiin kan inni aangoo argatu adeemsisaa waan ta'eef jechuu kooti. Kana maaliifan sii kaase ati nama seera irratti xiyyeeffatudha, seera nama baratedha waan ta'eef yeroo sana adeemsi kun si yaaddessinesiin? Dhugaa dubbachuu fi wanni tokko tokko oggaa dubbatamu argitee karaa irraa goruusaa kaata argitu jira. Waan garii ammoo jijjiirama deemaa jiru wajjini waliin simatu. So akka jijjiiramni silaa dhufaa jiru kana ariitii barbaachisuun akka deemu wanni kanatti gufuu ta'u hin jiraa. Muummichi ministeeraa kana rakkateeti takkee akkas dubbata. Ka jedhu akkasiin ilaalaa turre malee wanni karaa irraa goru pirezidaantii naannoo wanni kaasu mana maree naannoo saniiti. Yoo san bira dabartee muummichi ministeeraa gubbaadhaa dhufee waan kana godhe federaalizimii wanni jedhamu cabee jira. Federalizimii qofa odoon ta'inu akkuma biyya yuunitariidhaan bulaniitittu namni pirezidaantii ofii yookaan immoo bulchaa toora sanii namni filachuu irra jiru uummatuma qe'ee sanii. Dimokiraasii wanni jedhamus biyyee nyaatee jira jechuudha. So naanna'ee bakka san keessatti wanni rakkina qabu kuni suutaan karaa qabachaa qajeelaa namni seera beekuuf namni seera hin beekne walqixa miti. So boodatti toora qabachaatuma hin deemaa ka jedhu yaannee turre. Kanuma yaanne kaa hoggasii malee rakkina hin argine jechuun dandeenya. Hayyee taayee galatoomii wanti itti fufu waa'ee miseensota horachuuti. Miseensota biltsiginnaa kan ta'e akka Oromiyaatti yoo haasofne warruma OPDO ta'u turetu akkuma jirutti akka darban taasifame miti gara biltsiginnaatti. Fedhiin namaallee tun gaafatamin moo kam? Wanni guddaan gaafamma saadasa or muddee 2012 yaa'ii ariifachiisanii yaamamee ture. Yaa'ii ODP diignee gara biltsiginnaa adeemuu gaafa jedhamu. So yaa'ii san irrattu akkaataan namni itti yaamame rakkoon turee jira. Yaa boodarra oo arginu jechuu kiyya. So ODP'n gaafa diigamu warri ODP qofa odoon ta'in adeeppanis paartileen naannoo kabiraatis warri kibbaatis gaafa diigamu miseensonni isaanii akkasumatti gara biltsiginnaatti ce'anii ka jedhu waliigalteen godhame.
abbaan barbaadu dhiisee keessa ba'uu hin danda'a. Garuu assumptioniin gubbaa jiru wanni isaan harkaa qabanii qabeenyi isaan qabanis miseensi isaan qabanis gara kaanitti darbaadha. Duratti wanni na jala loohee jira laala. Seera hoggaa paartiin uumamu seerri cabee ka jedhamu bakka sanitti namni sirriitti ilaaluutu irra jira. Ani akka anaa galutti. Adeemsa irratti seera cabeen hin agarre. Maal jechuudha kun? Namoonni bakka lamaa maddaa tokko nama seeraa ka jedhamu wanni kun jaarmaadha. Mirga jaarmaan qabu keessaa tokko walitti makamuu waan jedhamu jira. Jaarmaa biizinasii illee ta'uu danda'a, jaarmaa paartii illee ta'uu danda'a. Walitti makamee jaarmaa haaraa akka biraa tolchuu hin danda'a ka jedhu. Paartileen 8 gaafas walitti makaman suni martinuu yaa'ii godhataniiti yaa'iidhaan eenyummaa seera qabeessa argatan. Eenyummaa seera qabeessa qaban kanarraa ka'ee immoo hundi isaaniitu of diiganii ka biraatitti dabalamanii waan biraa tolchuu waliin hin danda'u ka jedhu immoo qabu. Akkaataan bilisiginnaan itti uumame paartileen 8 of ajjeesanii achi keessa immoo bilisiginnaan akka uumamu godhanii waan kanarratti dambii ittiin bulmaata isaanii keessatti merjeriin hoo jiraate eenyutu murteessaa ka jedhu kuni yaa'iitu murteessa jedhameera. Yaa'iin murteessa jedhame. Hundinuu yaa'ii yaamee jira. Yaa'ii ariifachiisaa yaamanii jiranii. Yaa'ii ariifachiisaa kanaan ODP'nis an diigamee badhaadhinni haa uumamuu ka jedhu murteessee jira. Adeepanis akkasitti murteessee jira. So badhaadhinni bilisiginnaan akka inni itti uumame karuma seera qabuuni jechuudha. Ayyee taayee waa'ee isaarratti yeroo baay'ee illee gaafinnee homaas nu fayyadu garuu wanticha ibsuudhaa fi walitti makamuu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu tun ta'in yaa'ii waliigalaa kan jedhamu jira miti akka haal dureetti yaa'ii waliigalaa godhachuu qaba paartiin tokko sartifikeetii argachuudhaaf. Sanatuun godhin dhaabbate mini ree bilisiginnaan. Paartiin tokko yaa'ii waliigalaa godhachuun waan tokko. Sun amma maalin paartiin gaafa haaraa hundeeffamu yoo haaraa tolchuu kaatu dura beekamtii sadarkaa duraa sii kennamaa saniin waan adda addaa guuttee gaafa saffixxee beekamtiin seera qabeessa kasii kennamu yaa'ii gooteetti. Sun akkaataa paartii haarofti itti hundaa'u. Bilisiginnaan paartii haarawaa miti. Paartiilee biraarraa dhalateedha. Bilisiginnaan akka hundaa'u yaa'ii 8tu kophaatti taa'ee murteessa. Fakkeenyaaf kaampaniin tokkoo fi kaampaniin biraa walitti makamuu barbaade. Walitti makamuun dura garuu akkaataa kun leegalii itti du'u jira. Erga inni du'e immoo akkamitti walitti dhufanii an biraa dhalatu an jedhu jira. So sadarkaa kanatti akka anaa galutti jechuudha. Seera mircaa boordiitiis akkan dubbisetti fi merjerii waan jedhamu walitti makamuu waan jedhamurraa haganaa galutti warri murteessuu qabu marji goonamuun goonuu jedhee warri murteessuu qabu yaa'ii yaamamee jira. So adiigamnu bilisiginnaa ijaarruu jedhanii. So yaa'iin hundumtuu 8 akkas jedheera. So kanarraa ka'ee bilisiginnaan achi keessaa dhalate malee paartii haarawaa miti miseensa haaraan qabu. So akkasitti dhufe jechuufi. Ayyee kanuma dhumaa akka ta'uuf milkeessaa yeroo waan kana ibsu yaa'iin hin waamamnee jedha. Namoota qubaan filatamantu walitti qabame malee adeemsi isaa sirriin turre yaa'iin waliigalaa
waamamne kan OPDO yookaan ODP suni silaa yaa'ii walii galaatu diiga ture. Kanaafuu anuu dhiisee ba'ee jennaani namichi na waamee ganamoomtii isaa na waamee masaraatti baay'ee na sodaachisee hamma ajjeechaadhaan na sodaachisutti ga'ee jedha. Ati yaa'ii walii galaa godhameeraa ittati. Kanumaan bira dabala. Yaa'iin suni boodarra waan argine maali? Namoonni sodaataman booda hoo qulqulleessun booda bullee gaafa laalu. Namoonni hin morman jedhamee sodaatame ittiin himamu miseensota yaa'ii boodarra gaafa laallu jechuufi. So achumatti hafaniiru. Namoonni gariin immoo waan kanarratti hin hirmaannu jedhanii odoo dhufanii lakkiin ta'u kanaaf jechuu qabanu warra hafe jira. Milkeessaan nama akkasitti hafe keessa. Namni milkeessaa qofa mitan biraas namoonni hafan jiru. Lammaanis hin dhufne. Namoonni biraas amma maqaa dha'uun gaariin hin ta'in hin dhufnu warri jedhe jira. Of course jalqaba irratti bar wanni nu hundumtuu laallee deebinee wal dhabne malee adeemsi OPD'uma keessatti ODP'uma keessattuu akkaataan waltajjiin koree giddu galeessaatti geggeeffamu argitee odoo dura ta'anii fi itti aanaan hin jiraatiin Adaanachiif Shimallis fa'aa waltajjii gaafa geggeessantu ture. Kana lakki jennee gaafa dhoowwine fa'aa qabu. Naafi milkeessan namni biraas nu deeggaree. Waan sanirraa ka'ee wanni shashakkines jira. Ammoo burjaajjiin gamaa gamanaa deemu jira. Waltajjii kanarratti immoo nu fuulduratti gadi dhufee lakki wanni kun rakkoodha. Kanaafi namni hidhee as fide immoo hin turre. Argitee wanni fagoodhaa laalaa turre gaafa koreen hojii raawwachiiftuu addawaayii bilisiginnaan ijaaramu gaafa jedhu harka lammaa gabaabaa tokko argina. Warra deeggare keessa. Olilleen baanee waan akkanaa argina. Wanni sun footoshooppiidha moo dhuguma moo hin beeknu nu. Amma lammaani deeggare seenan wal argaa immoo hin jiru. Jijjiiramaan barii akka nuyi wal hin argine dabni wayii tolfamee jiru. Hin arginu isa barbaanne. So achitti eega deeggaree immoo mormaa immoo hin jira jechuudha siyyuu ofiinsi mormisiisa. So akkaataan bilisiginnaan san qofa yoo doon ta'in gaafa amma pirezidaanti Lammaan Oromiyaa irraa ka'u tokko rakkoo guddaan gaafa dhalate gaafa aangoo ofirraa dabarsutti aansee rakkoo guddaan gaafa pirezidaanti Lammaan Oromiyaa irraa ka'u dhalate rakkoon lammaffaa. Lammaan odoo caffeetti dadhabe jedhee nan gadhiisa jedhee iyyannoon galfatiin rizigineeshinii odoo pirezidaantii ta'ee jiru federaalatti muudame. Wanni nuyi galgala san dhageenye Lammaa irratti dabni hojjetamee Lammaa irratti fonqolchi gaggeeffamaa jira. So miseensonni caffee akka waan kana mormanii yaalii godhaa nuun jedhanii nuyyuu anillee milkeessaan illee deemnee namoota tokko wajjin haasa'aa turre. Garuu oduma nu kana godhaa jirru Lammaa paarlaamaa irratti kakatu argina. So yeroo kana mileen nu bu'ee achumaan itti dhiisne jechuudha. So therefore wanni fuuldura bahanii lakki kun hin ta'u kun immoo hin ta'a lakki jechuu irratti rakkoon ture jira. Wanni sun immoo burjaajjii nutti uumee nus achi keessa nyaatamne jechuufi. Baay'ee gaarii galatoomi taayee booddee nan kaasa maqaa Lammaa irra deddeebitee waan kaafteef yeroo adeemsa kanaa gadi fageenyaan xiqqoo see ilaallu jechuudha. Egaa kamiinuu haa ta'uuti OPDO'n tureeraa ODP'tti ceeraa lachuu maqaa Oromoo dhaatu. Bilisiginnaanii maqaadhuma sabaayyuu hin barbaaduu jedheera. Ati immoo qabsoodhuma ijaaramaatti iyyuu kan makamte maqaa uummata kanaatiin.
gaafa maqaan uummataa jechuun hawwiin waloo jiru sun siif ifaadha jechuun ati siyaasa kana keessatti nama bubbule waan ta'eef namni kanarratti si goomsuu hin danda'u. Garuu hawwii uummataa sana hin beekta. Gaaffiin Oromoo lakkaa'amee kamtu akka deebi'eef kamtu akka hin deebine hin beektaa jechuudha. Yeroo sanatti gaaffiin Oromoo gurguddaan lafa taa'eetu jiru maqaan sabaa kan heera irratti illee bakka qabatee jiru naannoon illee heeraan ijaaramee ituu jiru paartiin kun maqaa sabootaa hin barbaadu jedhee yeroo ofirraa kaasee biltsiginnaa maqaa jedhuun dhaabbatu dookumentiin biltsiginnaadha yoon dogoggoreen na sirreessita afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin prosperity partiin biltsiginnaa jedha kan afaan Oromoo Oromiyaa mattaasa'ama malee dookumentii isa giddu galeessaarra waan jiru hin seene yoon dogoggore na sirreessita. Kan afaan Oromoo sun Oromiyaa mattaasa'amaa jechuu kooti kaadiroota amansiisuudhaaf akka hubannaa kootiitti. Siinii gaafa maqaan Oromoo kun keessaa hafu gaaffii gurguddaan lafa taa'eetu jiru ajandaa gurguddaan ituu lafa taa'ee jiru haalli Oromiyaa ituu tasgabbii hin argatin gara kanatti darbuun siinsiin sodaachisne yeroo sana akkamitti ilaalte turte taa'ee? Amma laale ani yaada duratti siin jedhe hin raawwatamaa jedhee namani. Yaanni dura sii kaase hin raawwatamaa jedhee namani. Yaanni suni yoo Itoophiyaadhaaf raawwatame Oromoo karaa hanqatu hin qabu jedhee namani. Jechuun Afrikaa keessatti wanni suni yoo raawwatame Itoophiyaatti dhiisi Oromoon qooda isaan dhabu ka jedhu namani. Karaa isaatu jijjiirama malee hinuma ta'aa kan jedhu. Akkasi. Maqaa Oromoo waan jetteef Oromoo waan jechuu dhiisteef miti. Wanni Oromoon barbaadu maali? Akka kiyyatti Oromoon bilisummaa hin barbaadaa bilisummaa hin jira jedhamee jira. Bilisummaa akka dhuunfatittis akka gurmuutittis. Oromoon haqa hin barbaada haqi jira jedhamee jira. Haqi Itoophiyaa keessatti yoo dhufe akkamitti Oromoo hanqata? Anaaf amma loojikali yoo ilaalu jechuudha. Itoophiyaa keessatti walqixxummaan hin dhufaa jedhamee jira. Oromiyaa keessatti badhaadhinni hin dhufaa. Misoomni hunda galeessi hunda qixxee fayyadamaa taasisu hin dhufaa jedhamee jira. So kun hundumtuu gaafa dhufe Oromoon akka dhaabbata isaatitti safaree fudhata. Ka jedhu namani jechuudha ani. Ammoo uummanni guddaan amma naga'u kuni biyya kana keessatti warri kanarra xiqqaatu itti seenee achi keessaa wanni kun nuu ta'a jedhee uummanni amma naga'u sodaachuu hin qabu Itoophiyaa keessatti ka jedhu jechuudha. Booda immoo wanni bade hunduma jalaa bade malee Oromoo jalaa kophaan banne baay'ee. Raawwatamuu dhabuun isaa wanni sun namni inni miidhee Oromoo kophaa miidhe. Naannoo Amaaraa irratti waan amma jiru arguu jirtanii gidiraa Oromiyaa keessa jiru wajjin garaagarummaa hin qabu. Naannoo Sidaamaa ka dhiyoo dhalate hanni akkuma Oromiyaa keessa jirutti achittis rakkisuu jira. Jallinni haqaa akkuma Oromiyaa keessa jirutti achittis wanni garaagarummaa qabnu achi lolli hin jiru Oromiyaa keessa lola jira. Sabaaf sablammii qarqaraa haga qarqaraatitti wanni jenne sun bilisummaan jiraachuu dhabuun haqi silaa waadaa galameef akka waadaa galametti mirkanaa'uu dhabuun argitee nagaan biyya kana keessatti dhabamuun fakkeenyaaf nagaan dhabamuun amma Oromiyaaf Amaaraa kan nagaan qabneedha. Amma Tigraayis garasitti dhiyoodha. Haa ta'u garuu nagaan dhabamuun kun ijoollee kibbaas nyaachaa jira. Qabeenya biyya kanaa waraana nyaachaa jira. Kibbatti barsiisaadhaaf fi damoozii kaffalamu dhabamaa jira. Argite wanni jenne sun dhabamuun isaa kan inni miidhe Oromoo kophaa miti.
Odoo immoo akka jenne sanitti raawwatamee jiraate Oromoo wanni inni kophaatti miidhamu. Wanni inni kophaatti waan san keessa haqa keessaa waan dhabuun qabu, nagaa keessaa waan dhabuun qabu, bilisummaa keessaa waan dhabuun qabu, walqixxummaa keessaa waan dhabuun qabu, obbolummaattis hin miidhamu jechuudha Oromoon. So yaada san akkasitti yaanneti. So loojikali dubbiin kan bakki bade maal? Anammas bilisiginnaa ijaaramuu isaa otoo hin ta'in sababni inni ijaarameef waan nutti himame san hin turre. Wanni nutti himame sun ittiin qalbii nu hawwachuu fi kaayoon qabatamaatti immoo godhamee fi aangoo guuree nama tokko harkatti galchee namichi biyyattii ooruu mataa ofii godhatee bakka barbaade kooriidarii dhaabaa, bakka barbaade qofforee facaasaa, bakka barbaade bishaan obaasaa, bakka barbaade immoo aduutti baasaa. Sadarkaa sanitti ofii isaati nam tokkichi akka ittiin taphatu kaayoon ture isa jechuudha. Inni immoo nuun galu waan barreeffame san amanne kanan argine. Wanni itti arguu dhabne immoo tokko akkasiin jedhe waan inni gaafa jalqaba aangoo qabatu dubbate san kiriitikaali ilaal. Lammaffaa kitaaba inni barreesse tokko kitaaba Irkaabinnaa Manbar jedhamu. Namni kun eenyunni ka jedhu cal jennee amana. Eenyunni namni kuni yaanni isaa maalinni an jedhu duuba deemnee barruu isaatirraa maalirraa duubatti ilaaluun nurra ture. Kitaabni sun maal jedha? Nama waan inni jaalatu itti odeessiti bakka ofii feetu geessi gatii. Achii booda immoo yaa qotiyyoo ati marga malee allayyaan arganne jedhii itti qoosii kitaaba sanirra. Waan kana odoo silaa laallee waan namni kun barreesse hin amannu turre. Hin dubbifne kitaaba kanaan. Hin argines. Bal'inaan gabaarrattis hin argamu. Boodan argee dubbisee odoon dur argee raadhee wanni kun nan bitu. Because wanni inni haasa'uu fi wanni inni godhuu deemu akka wal faallaa ta'ee isumatti himate. So bakki rakkoo ta'e kan. Ayyee Taayyee atuu jalqabdee amma hariiroo Taayyeetii fi Abiy Ahmed ilaalla. Gara sanattan si geessa. Muuziqaa ce'umsaa booda. Ayyee daawwattoota keenya mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo hariiroo Taayyeen Abiy Ahmed wajjiniin qabaataa ture irraa haasofna. Taayyee guyyaa jalqaba Abiy Ahmediin wal barte hin yaadatta? Nan yaadadha. Yaa yeroo baay'ee waliin hin turre gaafasi. Bara 2010 naannoo Amajjiiti. Naannoo Amajjii or dhuma muddeeti. Bara kam? 2010 akka Itoophiyaatitti. Muddee yoo gaafa sanii ani biiroo haqaan jira. Leenjii qaamolee nageenyaa han jedhu tokko Adaamaa galma abbaa gadaatitti nuu kenna. Inni waajjira paartii hooggana gaafasi. So qaamolee nageenyaa kana law enforcement agencies rakkin isaan amma biyya kana keessatti amma qaban maalinni ammoo akka inni itti fooyya'uu qabu maalinni an jedhu bal'inaan achirratti waan motivationalii fakkaatu tokko nu leenjise.
leenjii sana akkuma finneen fuuldura sanitti na yaamee na gaafate. Na gaafatee maal naan jedhee dheengadde eessa turtee naan jedhe. Dheengadda sanii kabbadee jennee hayluu jennee milkeessaan jiraachuun beeku dooktar Mararaa gaafannee turre footoos wajjin kaanee maxxansi. Eessan ture kana jennaan akkana bakka kanaan turre maal gochuu deemtee jedhe. Ayi waanuma akka qoosaa wayii natti fakkaate. Boodarra garuu hiikatti kennite. Hiikatti kennite. Garas deemin nuyi ka jedhu yaaddoon turee jira jechuudha. Gara ofee koo maal kanaa deemin nuyi ka jedhu yaaddoon turee jira. Gaafas wal barre. Ammanuma wal barre waan yaada irratti wal jijjiiranii teenyee waliin haasofnee waan fakkaannu itti wal hubachuu dandeenyu hin turre wanni suni. Saniin booda waanuma waltajjii irratti wal arginu malee qabatamaadhaan wanni bilcheessinee waliin haasofnee amajjii guyyaa 10 bara 2014 ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu booda gaafas teenyee waliin teenyee wal haasofne waan inni yaadullee waan inni ta'ellee gaafasan arge. Yeroo abbootiin gadaa rashanaman jechuudha. Bariituu sin arge yaa waan gaafattu achii gaafattu. Hayyee kanaaf ati dhuunfaadhaanii abbaa dhimmichaa kan ta'eyyuu waa'ee siyaasaatii fi waa'ee biyyaa yaadurraa kana fi dhuunfaadhaan namicha kanaa wajjiniin hariiroo waan tolfatte hin qabdu jechuudha. Egaa namni baay'ee waan jedhu laalatu siifu takkee barreeffamu mataayee maxxansu kanaa'u isa barreessee itti kennaa isa ergataa namni jedhu. Wanni sun kijiba. Bilbila guyyaa 2 naa bilbilee beeka. Hagamma kana turre keessatti guyyaa 2. Kanaan achi fuulaa wajjin wal arginee hin beeknu. Wanni ani yaade maal? Waan kana qabsoofnee wajjin dhufne. Yaadni barreeffame immoo kana. Yaadni kun immoo raawwatame biyya kanaa fi miti Afrikaa fuun ta'a. Agan agaletti jechuufi akka yaadati. So bakka hin jirutti waan irraa eegamu hojjechuun qabaa jedheetan ani communicationii paartiin ture. So waan kana sirriitti gattaa'ee qayyabadhee akka namni hubatuuf immoo communicate gochuun irra ture. Communicate godhee akkasitti dubbadhe. Dhuguman humnatti baasee argite namaanillee gaafa wallolu nama baay'eedhaan wallolee jira. Mee nama badhaadhina hunda galeessa jibbu. Ani ammoo wanni sun anaa dhuga. Badhaadhina hunda galeessa. Kan nagaa of keessaa qabu. Argite? Ka jaalala of keessaa qabu. Kan araara of keessaa qabu. Ka bilisummaa hammate. Ka walqixxummaa hammate. Ka misooma roga qabu. Badhaadhina kan. Yaanni kan. Kun hin ta'u namni gaafa siin jedhu hin maraatee namni kun jechuun keenya fuudhe. Jechuun yaadicha qofa kophaatti baaftee ilaala. So akkaataan itti namaa waliin bu'aa turrellee maaliif namni waan kana diidaa ani sanuman beeka. Backgroundii amma jennu kan namichi keessa dhufe kan namichi waan kana ani hin beeku. Argeetu wanni kun namni kun akkam yaada. Ajaduun arginu. So wanni yaadaa ture maali? Wanni istiraakcharii qaba. Istiraakcharii tokko bakka istiraakcharii tokkorra immoo an jiru. Waan an godhuu qabu bakka irra jiru kana irratti achirratti effektiivli hojjechuun qabu. Qoonni kiyya communicate gochuudha. Yaadni barreeffamee as jira. Waan kana immoo hubachiisuun gahee kiyya. Jedheetan kana godhu. Duubarraa gidiraa xaxamu. Duubarraa daba jiru kan kun qabu. Kanarraa ka'eeti jechuu kiyya. Ayyee. Meegaa dhuunfaadhaan hariiroo dhabdanis paartii tokko wajjin hundeessitaniittu ati nama waa'ee biltsiginnaa kana paartii kana fuudhee warra afaan Oromootti beeksisee
warra nama recruitii godhee warra caasaatti godhee warra Oromiyaa keessa diriirse keessa warra adda durarra jirudha. Publicittis kan defendi godhaa ture si'umadha waan ta'eef. Mee yeroo walii wajjiniin hojjettan kana gaa akka hooggansaattis ta'uu hamma ati beekturraa Abiy Ahmed namatti himi. Amma ergan baree jechuudha. Gaafa duraa nama kana jechuun waaqumatu Itoophiyaafis Oromoofis kennee sadarkaa jedhee yaaduutti ga'een turan. Maalirraa kun garuu qaamaan isa beekee miti. Yookaan immoo faayidaa wayii anaa godhaa miti. Wanni inni dubbatu. Wanni inni barreessee immoo lafa godhe kun. Gaafan san laalu bakka rakkoon biyya kanaa yaada kanaa ni hiikkata. Biyya kanaa amma hin darbaa. Ka jedhu ka'an yaadaa ture. Oolee bulee garuu maalan arge. Namni kuni tokko riyaalitiin barbaadu. Jechuun booda yaa marii keessas maalis koree giddu galeessaa bilchiginnaas taane riyaalitiin barbaadu. Waan abjuu wayii odeessa. Waan asiin jira. Lafaan walitti hin jiru. Lafa nu irra jiru tanaan. Argitee? Koreen giddu galeessaa gaafa wal gahu wanni karoorfanne maali? Achi keessaa maal raawwanne? Wanni nu jalaa harca'e immoo maalinni? Maalirraa ka'ee harca'e? Hanqinni keenya maali? Wanni immoo sirriitti hojjenne maali? Maalirratti kaapitaalaayiz goona? Boruuf maal sirreessina ka jedhu gamaggamuu qabu. Takkaa waan kana goonee hin beeknu. Haa goonuu waan akkanaa jennaan gimgamaanii TPLF fi waanuma isin jedhu qofa dhagaa jedhee every time koreen giddu galeessaa ji'a jaajaa eegee sanadiin addaa ka riyaaliitiidhaan waliin qabanne qophaa'eet yookaan ka kaffitaa wada maalii jedhaa yookaan ka idaa wada mindaa jedhaa yookaan ka fatanaa wada liidinaa jedhaa waan adda addaa sanadii akkanumaan taa'ee barreessee waan kana sitti himu. Sanadiin dubbiftaa erga dubbiftee booda immoo presenteeshinii waan kanaa waliin qabanne immoo biraa immoo presentisii godhu. Presenteeshinii kana booda immoo garee gareedhaan garee afuritti qoodamu koreen giddu galeessaa kun hin mari'atu. Erga marii kana fitte immoo konkuluuzinii mariidhaanis sanadiidhaanis maaliinis waliin qabanne konkuluuzinii biraa immoo si kenna. Then you are confused. Burjaajoftee galte. Homaa odoo hin argine jechuudha. So namichi riyaaliitiidhaan wal bira hin jiru tokko. Lammaffaa rakkina uummanni keessa jiru kana argitee inni akka taphaatitti ilaalamaa jiru. Gaafa namarratti manni gubatu takkaa ittiin dhagahamu. Gaafa namni ajjeefamu takkaa ittiin dhagahamu. Inumaa kun uummanni oomisha unproductive ta'e kuni du'ee jiraatee gatii maal qabaa sadarkaa jedhee yaadutti nama yaadu jechuudha. So moraalitii wanni jedhan isa bira hin jiru kijibuun sodaatu ammoo kana bira waan siin jedhuu fi waggaa fuulduratti taasisa waan biraati waan kee immoo nama biraatitti immoo wanni inni haasa'u waan biraati namaaf nama walitti buusuu nama qoqqoodu waan akkanaa kanarratti gidiraa shira waan akkanaa kana gochuu irratti nama hojii koo jedhee bobba'e. Hojiin gamaggamuu haajaatti hin qabu qarshiin uummataa kun jechuun I don't know waan wayyoo nama fakkeenyaaf sii kaasu. Waan baay'ee ibsa jechuufi. Anamma
gaafani salaam ministeeritti na muudanii kaayoon san hin turre boodarra gaafa ragaa argadhu. Namichi kun paartii irra dheeratee jira gabaabbachuu qabaa boruuf rakkoo. Namichi kun waan alaqaan jedhe hin dhagahu qajeeltoo paartii jedhaa seera jedhaa alaqaadhaaf ajajan fudhatu. So akkatti alaqaadhaaf jilbiiffatanis barachuu qaba. Kanaafuu fuula uummataa duraa akka dhokatu hanjedhu turee jira. Taayyeedhaan jedhamaa kun. Taayyeedha kun. Taayyeedhaan jedhu. Amma kun an kana quban qabu. Garuu caffee irratti jaarmaa ijaarrannee maanifeestoo barreeffannee Oromiyaa keessatti immoo jaarmaa irraa olaanaan caffee ta'ee bakka jirutti maaliif daa'imaaf agubaa'ee goonaa jedhee yaada kaasa. This is principle anaaf. Waan jenne san irraa maquu hin qabnu. Kiyyoo duubaan jiru hanquba iyyuu hin qabu. So kanarraa ka'ee xinnoo rabshaa wayii kakaatee akkamitti taayyeen paartii kanaa isaa namni Oromiyaadhaan wal barsiise akkamitti taayyeen dhiibama maaliin jedhu sagaleen oo'ee kanarraa ka'ee gara salaam ministeeritti akkan ministeer deetaa ta'u murteeffame. Duraan gorsaa wayii ta'ee gara shawaa kibba lixaa kanatti bulchaa gorsuu waan gorsuus hin qabu garuu waan buddeena nyaatu damoosaa argatu ija uummataa duraa dhokatu ka jedhu murtiin ture. Waan achirratti dubbadhee fi xinnoo namnis waan waa jejjedheef achirraa kun ta'e. Amma gaafa fulbaana 26 waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatitti waliin nu qabee anis gaafii wayii kaasee bara kam 2014 jechuudha gaafuma caffee barii caffee san. So achirratti wanni biraa maddumatti hafe waan hanni ammaatee itti gaafatamummaan hin jiru maal jennaan rakkoon nageenyaa hammaatee jennaan si namatti bobbaasaa naan jedhe sun buzuu waan baay'ee fayyaduu miti rakkoon qabu ati gowwaadha si poolitikaan si hin gallee naan jedhe san dhiisi. Garuu Warqinash Birruu yaada tokko kaafte. Warqinash Birruu ministeera nageenyaa keessatti Mufariyaat Oromoo dhiibuu jirti isiin achitti ministeera deetadha gaafas. Oromoo dhiibuu jirti jedhe. Kanaafi mirgi Oromoo achi keessatti akka kabajamu haa ta'uu jettee gaafatte. Yoo maal jedhe gaarii namni kun. Ani ministeera nageenyaa waan jedhamu ajjeesee jira. Zeeroo godhee jira. Warri Amaaraa kuni ministeera nageenyaa nuu kennitu malee jedhanii kanaafuu dhaabbilee isaaf itti waamaman hundumaa achi jalaa baafadhee of jala godhee jira. Isa zeeroo godhee jira. Zeeroo kana isaan itti kennuufan deemaa waan ministeera nageenyaan dubbatiin ganaa'e. Gaafa 28 immoo fulbaana 28 gaafasuma taa'ee danda'a ministeera nageenyatitti ministeera deetaa ta'ee naan jedhu. Dhaabbanni zeeroo jedhee natti ammoo ati ministeera deetaa taatee achi dhatte naan jedhu. Dhaabbata saniif immoo gaafas dhaabbata zeeroo kan anumaan hojjenna. Qarshii biliyoona 2tu ramadamee jira. Qarshii biliyoona 2 dhiyaatu. Karamadameef. Qarshii biliyoonni 2 qarshiin uummataa waan inni zeeroodha homaa tolchuu hin danda'u jedhee amanutti ramadamee achi qisaasama jechuudha. Argitee horii uummataatiif naatoon takka kan jirre argita jechuufi. Kanaaf namichi tokko riyaaliitiidhaan walitti hin jiru uummataaf naatoon qabu horii kana akka fedhe qisaasa waan tokko har'a tolchee yoo ta'uu baate horiitti itti bahee waan kana hidhee mararfachuun hin jiru balleessee borummoo biraa godha. Watakka wannoon hin jiru jechuudha. Namichi nama akkanaati tokkummaa alatti itti dhiisi paartii keessatti paartiin inni hoogganu paartiin isaa akka keessatti tokkummaa qabaatu hin barbaadu.
gidiraa godha. Kana jira jechuufi. Hayyee ta'i gaaffii kan biraa ani waa'ee Abiy Ahmed irratti si gaafachuu barbaadu tokko. Ati karaa isaatu jijjiirame maleessa yeroo biltsiginnaatti maaliif makamte siin jedhu karaa isaatu jijjiirame malee hawwiin uummata kanaa karaatti hafa kan jedhu sodaa hin qabu tureedha. Inni yeroo ati isa beektu isa ammaa hubannaa ammaa kana namni hundumtuu argeera. Yeroo ati isa beektu adeemsa inni ittiin deemu yeroo beektu hawwii uummata Oromootii fi ilaalcha maalii qaba jettee yaadaa turte Abiy? An sadarkaa yaadaa jirutti wanni inni haasa'u uummanni Oromoo guddaadha. So Itoophiyaa keessatti natu abbaa jedhee yaaduu qaba. So Itoophiyaa dimokiraatessee Itoophiyaan tuni akka hundaa taatutti hunda wajjinuu jaarree daabboo Itoophiyaa keessa jiru kana bal'ifnee guddifnee achi keessaa immoo akka sheerii keenyatti namuu fudhachuu hin dandeenya. Haasofni hin haasa'u. Waan Oromoodhaan faallaa dura quban qabu. Intarestii Itoophiyaa yoo eegee anem abbaa fedhee haa ta'u ammas laal. Itoophiyaa kana keessatti bifa seera qabuun, bifa qajeeltoo qabuun, Itoophiyaa keessatti haqi yoo dhugoon, Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin yoo dhugoon, namni miidhamu jira jedhee yaadu. Keessattuu Oromoon hin miidhame jedhee yaadu ani ammas boruu jechuufi. So wanni jedhamaa ture wanni yaadaa ture kana. Boodarra garuu wanni nu argine maali? Namni kun waan Oromoo caalaa tuffatu hin qabu baay'ee. Hin tuffatamni? Hin tuffata. Ay Oromoo isa jedhee miti maa? Minnesootaatti. Ay Oromoo hin jenne? Ay Oromoo jechuun maal jechuudha kana? Oromoo numaa gatii hin qabdu jechuudha baay'ee. Sun boodarra nuu gale qaba. Ay Oromoon bari Minnesootatti miti. Minnesootatti asitti bar. Minnesoota ciree yeroo nyaatamu haasaa godhe wayii irratti waa'ee Daawud faa gaafatanii turanii maaliif ABO'n hin galuu maalii jennaan sanas tuffii guddaadhaan dubbate akka tammay jettu kana kan Daawud faan hoogganan jettu miti ABO jedhee tuffii guddaadhaan dubbate. Gaaffii kan biraas itti dabalanii jennaanii yeroo sana ay Oromoo yeroo ne dhagee bakka biraatti jedhee ta'uu danda'a sanan beekaa. Sun miidiyaa irratti as hin baane kan. Moo baay'ee. Lafan itti ilaale qaba garuu sooshaal miidiyaa irraa dooyi. Okay, ani sanin argine an dhiyeenya kana gaafa ammaa lafa shaggarii maal kana gaafa tolfamu nama walitti yaame hin mari'anna jedheeni waan nyaatan jala godhee ajiboota gaafa dhufu namni hundumtuu waan biraa dhiisee nyaata goree sanirraa ka'ee Oromoo jedhanii tan dhagaye. Anisuma miidiyaa irraan dhagaye. Miidiyaa irra as Minnesootaa. Sun jira. Naanna'ee maali? Akkaataa tuffii Oromoo bakki itti argitu ministeera gaafa shuumus gaafa buusus saba biraa hundumaa dura yaamee mariisisee godha. Oromoon garuu gaafa muudamus gaafa kaafamus miidiyaa irraa arga sooshaal miidiyaa irraa. Watak namni waan akkanaa sii ta'amoo siin ta'uu namni jedhuun hin jiru. Tuffii inni Oromoodhaa qabu. And also anamma jibba sanatti fakkaata waan Oromoon isa balleessan hin beeku. Waan kana argee jira jechuudha namni. Hayyee egaa Lammaa Magarsaadhaa sadaasa 2019 biltsiginnaa rijeekti godhee dhiisee ba'ee milkeessaan waa illikee bitootessa 2020 itti dhiisee achii ba'ee ati garuu hinuma itti fufte. Waan kana maaliifan sii kaasaa dura yeroo seennu karaatti lammaallee argannu dhabnee ciccineetu ji'a 5 fudhatee lammaa arginee jette. Lammaa argineennaanii walii galtee godhanneen OPDO taanee jette.
sila yeroo kaaftee immoo dubbattu jetteedha malee walgahii irratti nuun dhiyaanne kan jedhus kaaftee turte mormiin lammaa VOA irraa dhageenye malee walgahii irratti nuun dhiyaanne kan jedhamu kaaftee turte. Dura yoo namni tokko akkas jedhee si gaafate maal deebifta kan jedhuun si gaafadha. Dura yeroo seentanii lammaa argannu malee jettanii cichitanii dhamaatanii lammaa argattanii wajjin dubbattanii walii galtanii seentanii namichi kuni waa'ee Oromootiif morma kenna jette silaa namichi Oromoodhaaf morman kenna jedhe kun gaafa didee bahu ati maaliif itti fuftee dhimmumaa biltsiginnaa gadhaabuu malee dhimma Oromoon qabdu yoo namni siin jedhe maa jetta ta'i? Amma wanni ture gaafa dura ala turre nuyi keessan turre opiidiyoon turre nuyi namoota caasaa ala turre. So caasaa ala gaafa jirtu akkanumatti hin seentu. Abbaa ta'e keessattuu immoo abbaa waan kanarratti yaada sirriin irraa argadheettu barbaaddee argattee achirraa yoo amante seentu. Sana booda nuyi amma qaama waan kanaa taanee jiru. Aniyyuu miseensa koree gidduuti. Milkeessa nu akkasii keessa jirra jechuudha. So amma akkaataan nu itti qabsoo godhuun nurra jiru wanni hojimaanni paartiitis jedhu waltajjii keessooti irratti. Waltajjii keessoo kanarratti gaafan qabsoon godhin hin qabu. Nama baay'ee beeka. Waan sirrii miti jedhee yaadu kun sirrii miti jedhee namichuma mataa isaa gamaggameera baay'ee. Odoo odiifin hin diigamin. Akkaataan itti deemaa jirtu kuni nama harka dha'u nama harka rukutu qofa of jala qabdee wanni kun fagoo sin oofu. Nama dubbii si harkatti qabuu danda'u nama waan kana bulchinee alaallu jedhu si wayyaa. Warri kuni hoofee allayyaa irraan si ga'ee achi booda si dhiituu hin danda'a. Ajabcaabii kana ofiin hin marsinii jedheeni waltajjii koree giddu galeessatti irratti gamaggamee beeka. Isayyuu. So anaaf qabsoon kana paartii erga seente. Waan amma addisuu faadhaan wal qabatu rakkina innee wanni yaanu alaqaa keenya ture inni gaafas waajjira paartii hoogganaa ani immoo koominikeeshinii dhagajjallaasaa tan jira. Lakkaayitan wanni inni balleesse himee kun hin ta'uu hin madaalu bakki kun isaa achirraa ka'uu jedheeni yaada kaasee achii booda gamgamu kanaan ka'e addisuun gaafas achirraa yaan fiqaaduu tasammaa dhufe. So anamma qabsoon kanaa jedhee yaada. Wanni ta'e maali? Wanni baay'een wanni nuyi boodarra argine jechuudha. Argitee gaafa amma biyyi Oromiyaa irraa bahee gara federaalaa ol dhufe oo'i qabsoo gaafas Oromiyaa irra ture qabbanaa'ee gara federaalaatti immoo dubbiin oo'e. Lammaa wajjin immoo hariiroon qabnu kutameera. Nu amma daba isaa quban qabu. Oromiyaa irratti bulchiinsi akka dadhabu godhame. Boodarra gaafa laallu jechuudha. Oromiyaa irratti namoota gaafa qabsoo sun yuunivarsiitii irraa fuudhamee caasaa keessa naqame hundumtu namni yuunivarsiitii gatii hin qabdu jedhamee bariituu jijjiiramaa achi keessaa buqqaafamee caasaan duraanii deebi'ee ijaaramaa ture. Kana booda argine. Nu gaafas hin argine jechuudha. Bullee ganaa booda barre. So wanni nuu galle maalinni namichi kun dhugumaa'u lammaa afaarra jabaadha inni yaan. Imeejiin akkasitti nuu dhufe. Wanna dootii wal qabsiifnee gaafa laallu Oromiyaan dadhabee jira. Sila lammaan jabaa ta'e Oromiyaan itti fufaa lammaan bakka jenna. Boodarra garuu maalinni caasaan akka jalaa dadhabuu ta'ee jedhameet
jalatti sabooteejiin hojjetamee lammaan sana fiidhaa hojii hin danda'u ka jedhu dhufu. Keessa haasa'ama. Lammaadhaan immoo wal arginee maali jechuu hin dandeenye. Karaan biloogdi. Waltajjii irratti immoo dhufee kun kana jedhee immoo namni dubbatu immoo hin jiru. Rakkinni turee jira. So lammaan immoo gartokkee harka baase siin jedhe duratti. Koree adda waa irratti. Harki mul'ate. Lakki ani hin baafne hin jedhe. Hoosoo bata'ee jira. Namni kun hookan hin baasu hookan hin dhiisu maal jenne jechuudha akkas. So achii booda dubbiin inaafaa jedhamu sitti mi duratti. Gaafa amma bakka odoon gadhiisuu baadheefaa gara jedhutti lammaan dhufee jira inaafee jira hin jedhus keessa deemame. Odoon nuttis fakkaata wanni sun. Oo'a gara federaalaa kana mul'atu irraa ka'ee fi dadhabina gara Oromiyaa jiru irraa ka'ee wanni baay'een duuba laallee jirra. Moo duuba laalluu waan hin beekamu guyyaa 100 keessatti miidiyaatti hin bahinfaa jedheeni jira jedhan lammaana. San dhugaa isaa lammaan nutti himaa boodarra gaafa namaan akka filatamuu isaa xaqlaa ministeera erganii ta'e booda guyyaa 100 akka gara miidiyaan baane wanni kuni waan adda addaa itti himeet kallattii saniin dawoo galchee san bira immoo darbee na qarqaartaa koottedhee akka inni hojii qe'ee isaa hin gamaggaman guyyaadhaan of biratti waame waan akkasiis gochaa akka ture oduu dhageenya akka hojiin qe'eetti jalaa dadhabu. Oolchee bulchee buqqisuuf bakka sanii. Toora kanatti yaa rakkinni eenyu bira jira dhugaa moo dhugaa miti kan lammaa addaan nu baasa. Naanna'ee yaada laallee jirra. Yaadni sirriidha innee fudhannee achii booda immoo oduun informalii deemu karaa kana dhufee jira. Inaaffaan adda addaa jennee amanne ifatti immoo wanni bahee waltajjii irratti kun kanaa miti lakkii kanaa. Namni jedhee immoo as bahee dubbate hin jiru. So wanni qabanne kana kabiraa wanni qabamu hin jiru jennee achumatti ani hafee bakka sanitti gaafan dubbii amma laalu. Yaa duratti sitti meera. Nama kana odoon baakgiraawundii isaa ilaalcha isaa sirriitti hin beekiin fi waan amma gaafa duraa dubbii muudamaa san keessatti kiriitikalee odoon dubbii san hin laaliin yaada nama hin beekne amanuun kiyya I think wrong. Ammoo fe'ee namni yaada bareedaa fedhe yoo dubbates yoo barreesses yoo namni kun intigiriitiidhaan yaada kana bira hin jirre yaadni suni gatii hin qabu. Kanaafuu bakka sanitti burjaajjiin gaafas ture waltajjii irratti lakkii kun kana jedhamuu dhabuun duubaan wannoo ta'uun wal arginee akka gaafa duraa mari'achaa turre sanitti walii wajjin mari'achuu dhabuun wanni sun rakkina ture. Kana keessatti nani hafee jarri deeme jechuudha. Amma qabsoo keessotti hin beeka. Keessotti waan natti fakkaate godhaan jiraa namuu nan dhoowwu. So bakka paartiin kuniin hojjechiisa jedhee namane achii booda immoo karaa kanaan boodarra deebinee bakka amma jirru kana dhufne jechuudha. Wanni jedhame, wanni barreeffame, wanni dubbatame hundumtuu gaafas namaan gowwomsuuf malee dhugaadhaan waan san lafatti buusuuf akka hin ta'in amma nuu galee jechuudha. Hayyee gaaffiin tokko taayye ati waan biltsiginnaan ittiin nama sossobuuf ittiin nama sodaachisuuf ituu bitamte dhiifteen baatu amantaa jedhuun qabaan. Ituu nama qabeenyaa booddee fiigu taate dhiiftee biraan deemtu ituu sodaachisa isaanii ilaalte gadi baatee ittiin dubbattu hin mormituuni yoo mormii ta'es ifatti baatee akka kana hin dubbattu jedheetan yaada. Akkaataa itti ati biltsiginnaadhaa wajjiniin adeemaa dhufte isaa gaafa ilaalu maaliif namni achi keessa jiru hundumtuu namooti baay'een isaanii kan hafanii wantoota kana lamaaniin waan hidhamanii hafanidha. Atis waan beektudha.
Gaafa achii dhiiftee baatu keessumatti gaafa Abiyyi aangoorraa si kaasu jechoonni ati fayyadamte jechoonni ciccimoon lama turaniiru. Tokko naatoo namaa hin qabu kan jedhudha. Tokko immoo aramaneedha kan jedhu. Wantoota kana aariidhaan jette moo taayee ammallee itti amanta? Wanni kun aariidhaan hin jennu. Akka naa galetti waanuma inni ta'ee dhiisa. Tokko bara 2013 adoolessa keessa Adaamaa nama 2500 taanee bakka jirrutti waraanni TPLF wanno Tigraay bahee naannoo Amaaraatti as seenatti ture waldiyaa waan akkanaa kana ga'ee jira. Nu immoo hojii gamaggamna gaafas hojii bara 2013 gamaggamaa turre. Kan immoo 2014 karoora mirkaneessuuf ture. Aanarraa namni wal ga'ee jira. Aanarraa gidduu naannoo raayis aanarraa raayis nama 2500 dhiyaan. Reenjarii uffatee dhufee amma waraana achii gad deemu kana hin argitanii miti nuun jedhu. Yaa'u nu itti naasofnu isuma taasa. Waan kanaa warra faannoo jettee geerartu sana hafuuraa baafachiisan jenneet itti gad dhiifnee waan dadhabne isinitti fakkaatee jedhe. Laal waan kana maal jechuu akka ta'e. Waan kana keessa daa'ima du'a, waan kana keessa dubartii du'a, waan kana keessa qabeenya bada, dhugamoo sobaa waaqa beeka. Garuu akkana jedhe. Kana qofa miti. Waraana naannoo Tigraayitti jalqabame sanii waan TPLF jalqabe isinitti fakkaata jedhe. Nutu shiraan jalqabsiisee. Humnoota hooggantoota TPLF hancaasaa waraanaa keessa jiran kana akkaataan nuyi achi keessaa itti baasuu dandeenyu biraa waan hin jirree fi isa goonee. Amma maal jettati kana? Nama biyyan eega hidhee bahee jira lubbuu ofii takkittii qabu kana kennuudhaaf. Lubbuu fi qaama nama kanaati irratti akka dabni hojjetamu yoo shira gootu hammeenya isaa amma ga'u laaleeti. Yaa waan boru ta'u hin beeku fani sitti himaa jira. Akka naatoo namaa hin qabne tokko kanan natti agarsiise. Lammaffaa gaafa amajjii 2014 ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu booda waajjira isaa dhaqeetan rakkoo naannoo Oromiyaati irra jiru itti hime. Oromiyaa keessatti namni akkanumaanii rashanamaa oola. Ma'akalaawiin asii cufamee Oromiyaatti bal'inaan banameeti godina hunda keessatti namni dhaanamaa kolaafamaa oola. Mirgi namoomaa bara wayyaanee caalaa sarbama. Hanni baras caalaa dachaa baay'een dabalee jira. Nagaan hin jiru namni bahee galuu hin danda'u. Loon irraa qalama. Manni itti gubata. Uummanni nuyi bakka buune kuni rakkoo kee jira jedhanitti. Wanni misoomeedhaan illee miidiyaa irra malee hin jiru jedheen. Anana dhukkubee kan itti himu. Takka naatoo wayii fuula isaati irraan garra. Dhumarratti yaa waan dhiyoo kana BBC irratti dubbadhe.
Shimallis pirezidaantii jabaadhaa isa na jalaan tuqinii naan jedhe. Gaafas irraa rakkoon naannoo Oromiyaa akka isa biraa burqu naa galee jechuudha. Abbaan waraanaa abbaan jeeqamaa akka isa ta'e gaafas naa galee akka takkaa naasootti hin qabne waan achi keessatti ibidda boba'aa jiru kan. Sadaffaa 2014 adoolessa dhumarra gaafa caffee irratti maayikiin irra cufan tokko gaafas waa dubbadhee waa barreessee jeeqami wayii kaana rifaatuu sanirraa na yaame gaafasis. Maal naan jedhe maaliif diina wajjin walii bilbiltee naan jedhe. Diinni kun eenyu jennaan Cuuccuu Allebbaachoo nama jedhamu jira miseensa Adeeppa ture. Namni kun akkamitti diina ta'a miseensa paartii keenyatti miti ammoo qajeeltoon paartii keenyaa mormituun keenya obboleessan jennee akkamitti kanaan diina jettaan jedheen. Dhiifama taa'ee bilbila kee dhaggeeffate jechuudha. Bilbila ani isaatti xalafe. Kan baasanii xalafanii. Xalafee dhaggeeffataa jechuudha. Dhaggeeffata. Tole. Akkasitti dhaggeeffatan. Ayyee. So kun akkamitti akkana ta'a. Innis waanuma naannoo isaanii natti hime gara warra keenya irratti juntaan Oromiyaa irratti uumame jennaan innis natti bilbilee ganda keenyas kanuma jiraa naan jedhe gurbaan. Cuuccuu Allebbaachoo kun. So kana xalafee dhaggeeffate akkana naan jedhe kun akkamitti ta'an ta'uu hin jedheen. Yaa wanni tokko hafu wanni lama hafu wanni biraa maalinni abboo ani amma yaaddoon nageenyaan qaba. Eegumsi narraa ka'ee jira. Yaada paartii kanaa amanee gurmuu adda addaatiin waliif bu'ee jira. Yaadni kun sirruma jedhe. Amma immoo yaaddoo keessa hin jira. Yoo eegumsa illee naa godhuu baattanii at least qawwee naa kennaan jedheen federaal poolisiitti naa himin jedheen. Nu sin ajjeefnu an abbaa biraa immoo nun galchu naan jedhe. Achi hedduutti yeroo sadii yaaliin ajjeechaan irra godhame. Eessatti yoom? Yeroo lama Adaamatti. Yoom? Yeroo tokko naannoo jireenya kiyyaatti. Adaamaatti yoomiif yoom? Tokko bara 2014 yeroo yaa'ii caffeessan caffee adoolessa keessa yaa'ii caffee gaafa maayikiin irra cufan kaan tokko immoo 2015 ammas yaa'ii caffeetiif bu'ee toora amajjii gurraan dhalakkas. Kaan ammoo naannoo qe'eetitti sunis bara 2015 keessa toora bitootessaati. Asumaan tuun darbin taayee ati diina nama dhuunfaa nama si gaadu qabdamoo eenyudha kan ajjeechaadhaaf si barbaadu? Argite kanaan dura 2010 waxabajjii keessa namoota muraasa nu yaame bakka Adaanachi faan Caaltuu faan Milkeessa faan isin jiranii nama baay'ee jira baay'ee of course toora nama 10 an ta'an diinni hunda keenya caalaa taayee ajjeesuu barbaadaa jedhe isuma jedhe. Abiyyuma akkana jedhe. Diinni isa ajjeesuu barbaadaa kanaafuu eegumsi godhamuu qabaa fi eegumsi godhamuu qabaa fi jedhee poolisii 7 na eegan. Poolisiin 5 na eegaa 2 na wajjin deema ture jechuudha. Gaafa dhimma ajjeecha abbootii gadaati irratti lakki kun hin ta'u jedhee ani ejjennoo qabadhu narraa yaasan. Isuma akkaase.
ajajuma isaa malee namni ajaja isaatiin hin ramadame ajaja isaa malee ka'uu hin danda'u. Tol. Wanni taayee naaduu jedhee murteeffame fakkaata jechuudha kun. Maal jennaan nama baay'eedhaan walitti bu'eeraan amma namni jechuun sila hooka gaadanii oduu danda'u. Akka gaafa san poolitikaa gaafas tureen wanni sun silaa keessa jiru. So sadarkaa kanatti si ajjeesuu barbaada namni siin jedhee sitti mee ofi. Si ajjeesuu amma naachi dhiisan jedhee odoo sitti himin waan silaa sitti ramade san si biraa kaasuu jechuun si ajjeesuu jechuudha. Waan biraan qabu kun. Kanaaf nama addaa namni waan san godhe kabiraa jira jedhee addatti yaadu abalummoo jedhee yaa conclusively dubbachuu hin danda'u. Namni akka ati du'uuf si ajjeesuuf namni barbaadu odoo beeku eegumsa si ramade sirraa kaase garuu akka ati duutu murteesseera ka jedhu immoo dubbii jedhaanaa miti. Kanatti aanee maali? 2015 naannoo Saadasaa namoota wayii ajjeefne jedhaniiti warra waboo kan. Reeffa maal maxxanse faarse bulan kun. Wanni suni ajandaa ta'eeti akkamitti mirgi namaa reeffaan akkanatti taphatama ka jedhu xinnoo dubbatama yaa isinuu quba qabaachuun ol tanatti fakkaate waan san. Wanna kanaan wal qabatee maal ta'ee isinii warra shanee jedhamu kana hafuura dhokfattanii ajjeesuu hin dandeechanii maaliif miidiyaatti baaftanii waltajjii koree giddu galeessatti irratti baay'isuu. Cal jettanii ajjeeftanii argitee dubbiin as jirti jechuudha. Kana hunda laalaa gaafa dhuftu namni kun naatoo ilma namaatiif waa takka akka hin qabne hubachuun sin dhibu jechuudha. So wanni nan irraa ka'ee dubbadhe kana malee amma namni ani angaafanii rakkina sirriitti arge 2013 siin jedhe. Gaafa salaam ministeeriin zeeroo jedhee zeerootti na ramadu maal naan jechaa akka jiru numa naa gala. Ammoo ofii dhiisee hin ba'u waanan gochuu qabu immoo hin dhiisu gochaatuman dhaqaa. Haga inni xalaa ittiin namoota san ofii ittiin na kaasutti numan deeme dheetan akkasitti deeme malee wanna ofii miti jechuudha sanboota akkaataan itti deemu. Dubbiin tana. Galatoomi taayi. Filannoo bara 2021tti dabarra. Muuziqaa booddee. Thank you.